Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtanii baga nagaan dhuftanii warri laayivii hordofaa jirtan akkasumas warri booda daawwachuu jirtan baga nagaan dhuftan. Sagantaa har'aa keessatti wanni qabannee dhiyaanne akkuma mata duree irratti ibsuuf yaalame tokko dhimma OPDOti, kan lammaffaa akka waliigalaatti dhimma bilxiginnaan keessa jirtuu fi waa'ee warra Tigraay. Kan biraa waa'ee keenyaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoof qabsoo Oromoos akkasuma waan irraa jennu qabna jechuudha gara maayii irratti. Mee jalqabaa waan OPDO irraa eegalla. Waan amma sooshaal miidiyaa irratti xixxiixu kana nama baay'eetu gurratti kennee duukaa jira kan argaa jirutti. Wanni asirratti mul'atu addaa hin jiraatu wantan dhaamuu barbaadu. Jarri waan sooshaal miidiyaa irratti dubbataa jiranuu fi wanti keessatti ta'aa jiru hangam tokko wal fakkaata kan jedhu laaluudha barbaachisa. Ajandaa namaaf darbuuttis jiraachuu danda'u ta'a. Dhugaadhumattis immoo rakkoon keessa jiraachuu shakkiin qabu jechuudha. Rakkoon sun maal akka ta'e amma dubbachuu jirra jechuudha. Kan amma kaadiroonni isaanii tokko tokko sooshaal miidiyaa irratti beekamu gadi bahee dubbataa jiru kana qofa ta'uu hin taane akkuma waliigalaatti OPDO keessatti ammaan tana rakkoon jiru maali kan jedhu ilaalleeti. Kun immoo dhimma qabsoo keenyaa wal bira qabnee akkamitti define godhamuu qaba, akkamitti hubatamuu qaba, hiikamuu qaba kan jedhu irraa ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu OPDOn warra bilxiginnaa keessaa warri afaan Oromoo dubbatu jechuudha. Lola hanga ammaatti deemaa ture kana keessatti of qusannoo tokko malee humna warra Tigraayis haa ta'u waraana bilisummaa Oromoo mo'achuudhaaf of qusannoo tokko malee dammaqsaa turan, irratti duulaa turan, qawweedhaan, propaagandaadhaan karaa hunda isaanii danda'ame hundaan duula kana keessaa warra qooda leencaa qabudha. Kun beekamaadha jechuudha. Tarkaanfii gurguddaa namoota nagaa Oromoo irratti fudhachuu dabalatee jechuudha. Amma maaltu ta'e OPDO keessatti yoo jenne ilaalle yeroo itti waraanni kun mo'anneerra jedhaniitti ilaalaa jiranii amma jirri jechuudha. TPLF naannoo isaa Tigraayitti deebi'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo eessayyuu hin gahu isa akkatti qoqqoodnu beekna. Kanaafuu inni nu sodaachisu TPLF ture. TPLFin ganda isaatti deebifneerra kan jedhurraa ka'uudhaan amma rakkoo duraan obsanii walii baatanii deemaa jiran sanatti as deebi'anii jechuudha. Sun maanni kan jedhudha gaaffiin. Rakkoon OPDO keessa jiru dhugumatti maanni? Rakkoo humni tokko achi keessaa ummataaf amanamee inni kaan ummataaf amanamuu dhabuuti. Gaaffiin gaafatamuu qabu kana jechuudha. Amma garee lamatu jira yoo xiqqaateedha gareen lamaa olfaat jira. Garuu immoo gareen gurguddaan jiru lamuma. Garee lamaan kana keessaa amma tokko waan ummataaf quuqamuuf fakkeessee waan hannaa fi shiraa fi waan adda addaa OPDO bara wayyaanee jedhee arrabsu sana ofirraa dhiqee qulqulleessee ofii qulqulluu ta'ee aantummaa ummataa kan qabu of fakkeessee warra lallabaa jirutu jira jechuudha. Warri immoo lallaba dhoowwateetuma achi keessa taa'ee ayyaana laallachaa jiru akka jiru ifaadha jechuudha. Amma gareen kun lamaanuu qabsoo Oromootiif bu'aa homaatu hin qaban. Burjaajii yoo ta'e malee bu'aa homaatu hin qaban jechuudha. Amma mee garee warra uummatatti of hirkisuu barbaadaa jiru irraa haa dubbannu dura. Gareen kun eenyuun abaara yoo jennee OPDO dullattii abaara. Caasaa OPDO dullattii. OPDOn dullattiin warra waggaa 27 guutuu TPLF wajjiniin deemaa ture. Amma achi TPLF irraa buqqaanaan Amaara jalatti galee Oromoo rirriitaa jiru lafarratti jechuudha. Gareen kun garee warra amma irratti olola oofaa jiru irraa waan ittiin adda ta'e homa tokko illee hin qabu. Wanni inni barbaadu kaleessa shamiizii jijjiirrachuu danda'a gareen duraanii sun. Kaleessa wayyaanee maaliyaa wayyaanee TPLF yookiin EPRDF uffatee taphachaa ture. Amma immoo maaliyaa nafxanyaa uffatee taphachaa jira. Boor immoo kun irraa cabee humna dhufu biraa tokko yoo humni dhufu sun kottaa jedhee harka simatee harka banee ofitti fudhatee maaliyaa jijjiirratee humna sana ta'ees taphachuu danda'a jechuudha. Muuxannoo akkasii dhagabbifate waggoottan 30 kana.
Gareen kun eenyu fa'aa akka ta'e ni beektu. Warra keessumattuu umuriidhaan bubbule dullacha isaanii kana dabalatee TPLF keessatti warra fuula isaanii beeknu sana irra guddaan isaanii ammoo garee dargaggootaa kana keessaas warri duukaa jiru jira jechuudha. Amma jarri kun maaltu irratti mul'ate yoo jettan wanni rakkoo kana dhalche maal yoo jettan yeroo itti TPLF as dhiyaatee ture sana yaadadha. Yeroo itti shawaa kaabaa kana dhaqqabanii turan sana yaadadha. Wayita sanatti maaltu ta'e OPDO keessaa warra TPLF wajjiniin communicationii jalqabetu ture. Haqa gadi baafna jechuudha. TPLF as dhiyaataa jira waan ta'eef kaleessas gooftaa isaanii turan waan ta'eef amma yoo jarri dhufee cabsee seena ta'e maaliyaa jijjiirrachuudhaaf maaliyaa isa durii sanatti jijjiirrachuudhaaf warra of qopheessaa turetu jira. Warri immoo erga TPLF deemee booda mana hidhaatiif bahee itti makame gariinis aluma kanaa yuunivarsiitii fi bakka adda addaa irraa itti makamte kun immoo maaliyaa biraa jijjiirrannu hin qabnu duuti keenyas ka'umsi keenyas sirna nafxeenyaa kana wajjin qofaa warra jedhedha jechuudha. Maalni ree Oromoodhaaf garaagarummaan jira? Asirra jira dubbiin jechuudha. Warra kufnus kaanus sirna nafxeenyaa wajjiniin kaanu kaanee owwaalamna jedhee Oromoo loluu fi warra kaleessa waggaa 27 guutuu meeshaa namaa ta'e Oromoo lolaa bahee arrammoo maaliyaa Amaaraa jijjiirratee Oromoo lolaa jiru bor yoo kan biraa dhufee isa sana ta'ee ammas Oromoo loluudhaaf qophii xumuratee jiru qophaa'aa ta'e gidduu garaagarummaa namaan jiru jechuudha. Kanaaf wanni amma jara gidduutti deemaa jiru bolola aangoo malee hiikaa biraa homaatu hin qabu. Kana jala muraa hubadhaa. Namoonni baay'een asirratti shawwadamaa jirtu. Bolola aangoo qofa wanni jara rakkisee walitti jara deebisaa jiru. Tokko ni haaraan sirna wayyaaneetti waa dhahanii waa maxxansanii rukutanii ofirraa balleessuun faashina yeroo ammaa kana beekamaadha. Maali adda bilisummaa Oromoo caalaa waraana bilisummaa Oromoo caalaa diinni TPLF jira. Waggaa 30 meeqa? Jaruma OPDOdhuma bobaadhuma TPLF jala turetu arra ABO fi WBO TPLF itti maxxansee rukutee balleessuudhaaf qaanii tokko malee ijaa shaboodhaan dhiqatee miidiyaatti gadi ba'ee dubbataara miti. Kana caalaa maaltu jira? Kanaafuu walii isaanii immoo wayyaanitti wal maxxansanii rukutuun too easy baay'ee salphaadha kun jechuudha isaaniif. Waan waliif fakkaanne iyyuu poolaarii waan tokko bantii kaabaa tokko bantii kibbaa jiru walitti fidanii walitti hodhanii rukutuudhaaf iyyuu tattaaffii agarsiisaniiru yaalii akkanaa agarsiisaa jiran waan ta'eef walii isaanii keessaa warra waliin taane warra wal qabee jiru kana jechuudha barcuma irratti waan biraa miti beekama. Warra akkasii immoo fuudhanii TPLF wajjin kaleessa turte waan ta'eef jedhanii wal abaaranii uummata duratti uummata keenya kana gabeettu itti nagadatu. Nuti Oromoodhaaf aantummaa qaba jedhaniiti shaneenis Oromoof hin taatu wayyaaneenis Oromoof hin taatu kan Oromoodhaaf ta'u nuyi faradoo nafxeenyaa amma dhufne kanadha warra jedhu kanatu amma nama dhugaa of fakkeessee warra duraanii sana rukutaa jira jechuudha jara doorsisaa jiran jechuudha. Jarri sun immoo amma maybii gaafa TPLF tarii ammoos deebi'ee dhufee dhiyaate immoo jaratu olaantummaa qabaachuu danda'a ta'a. Hin beeknu. OPDOn garuu yoomuu OPDOdha. Haqa walitti himna jechuudha. Koos hammeenya Oromoof qaban irra deddeebiidhaan mirkaneeffachaa dhufan waggaa 3 kana keessa. Kanaaf waan irra dibaa tokko barbaachisu. Isaan keessa namni nagaan tokko jira eeyyee jiraachuu danda'a. Garuu aangoo hin qabu. Humna hin qabu. Sagalee hin qabu. Too guyyaa tokko dubbatee achumatti dhidhiinfama jechuudha. Nuti amma kan dubbachaa jirru aktaroota gurguddaa achi keessa jiran warra gateettii qabu, warra caasaa qabu, maadhee diriirfatee of jalatti qaqqabu. Beekaa hundinuyyuu raayyaa of jalatti hiriirfate qaba. Qawweedhaan hidhatee qawwee nyaachifatee warra wal qabee jiru jira qoosaan godhina. Jarri kun hundi maanni faayidaan wanti jarri irratti wal qaban haqa Oromoof otoo hin taane barcuma irratti. Barcuma saniif natu aanee. Barcuma kanaaf ati maltu kaleessas wayyaaniif ergamaa turte warra jedhuu fi warra barcuma sana qabatee ani hin gadhiisu jedhutu jira jechuudha. Jara kana wal qabaara nuti dhimma keenyaaree kun. Kamuu yoo jijjiirame Oromootti caalaa mismaara dhahaa deemuu malee gabrummaa Oromoo irratti haaromsaa deemuu malee homaa waa takka irraan eeginaa warri waan achi keessa waa cophu seetanii gola sana keessa ol eegaartanu please as deebi'aati hojii keessan hojjedha.
ifatti baasuu barbaadu saba kana taanaan qabsoo dhugaa irratti hiriira. Diraamaa diinaarraa wal qabdee diinaa keessaa wanni nu bahu tokko illee hin jiru jechuudha. Walaa nyaatan. Kan immoo achi keessaa dhugaadhumatti sabaafan quuqama jedhu yoo jiraate mooraa qabsoo Oromootti araaramee as deebi'ee harka kennatee akka mooraan qabsoo Oromoo jettutti deemuuf yoo of qopheesse welcome. Kana irratti tarii namoonni nama mormuu danda'u ta'a. Welcome hin jedhaan garuu. Hanga dhufanii nurratti dhiibbaa gochuu hin dandeenyetti seeneffata qabsoo Oromoodhaa fudhatanii yoo kana keessatti hojjechuu danda'u ta'e dhiifama gaafatanii asa deebi'anu sabatti. Yoos namni tifoozoo ta'uuf jiraachuu danda'a ta'a. Amma garuu wal dhabdee mooraa keessatti wal dhabanii jiran kanaaf ala kana teenyee warri mooraa isaaniin ala jirru warri qabsoo dhugaarra jirru tifoozoo ta'uu fi hadhaabnu. Hin eeginaa homaatu irraa. Waruma kaleessa shanee jawaariin abaluun maqaa dha'ee arrabsee dhidhimsaa bahetu arra nama dhugaa fakkaatee as bahee itti lallabaara. Akkuma namichi jedhee meemooriin keessan gabaabduu hin ta'in. Yaadadhaa. Sirriitti yaadadhaa waan waggaa 3 miti waan waggaa 30 baannee deemaa jirra yoo xiqqaate umurii keenya kanatti jechuudha. Fi waggaa 3 maal qabdi? Waggaa 3 kana keessa waan nu godhan yaadadhaa. Yoo xiqqaate du'a Hacaaluutii as waan nu godhaa dhufan yaadadhaa. Warruma kana dhugaan itti mul'ateetii wal dhabaa jiran yoo ta'eef dhugaa itti mul'ate sana gadi baasanii nutti himanu dirqama qabsoo Oromoo fudhatanii immoo haa hojjetan. Kanaa achi olola isaaniitiin hin bitaminaa hin burjaaja'inaa. Kana walitti dhaamaa walitti quba qabaachisaa. Yoo yeruma hunda diraamaa namaatiin gowwoomfamna ta'e nuti bakka kaayyoo keenya mataa keenyaa hin qabnu galma gahuu hin dandeenyu abbuma argetu miila keenya gamaa gamana harkisa jechuudha. Uummata akkasii ta'uu hin qabnu nuti. Uummata akkasiitis miti. Kanaafuu OPDO wanti qabee jiru rakkoon OPDO guddaan aangoo irratti wal qabdee jirti. Lola sana fixanneerra amma walitti deebina jedhaniiti. Amma lolli immoo deebi'ee jabaatee kana hunda dhiisaniiti afaan tokkoon immoo qabsoo keenya irratti immoo ka'u jechuudha. TPLFis yoo kaabaan jabaattee dhufte kanumatu ka'a. Keessaan garuu warri TPLFin deeggaru jira kana beekaa sirriitti. Kana OPDO wal nyaachisaara. Kana immoo dubbadheen ture yoo xiqqaate torbaan lamaan tokko dura viidiyoo tokko keessatti rakkoo bilxiginnaatti as dhufaa jiru jedhee waan dubbadhe tokko namoonni hordoftaniitu ta'ee yaadachuu dandeessu. Rakkoon sun tokko kana. Maaliif jennaan moohannee irraan yoo itti dhagahame qorqalbii moohinsaa yoo itti dhagahame OPDO qofatu hin taane bilxiginnaa warra oliirraayis balaa guddaatu dhufuu deemaa jedheen dubbadhee ture. Amma kanatti aansee sanatti hin deemuu deema. Kan OPDO kanuma jechuudha. Kana caalaa yeroo dheeraatti hin fudhannu akka hin gowwoomfamneedha namni keenya ilaala. Iddoo kana jira dubbiin. Namni baay'een amma ajandaa godhataa jira waan kana. Ajandaan godhatin appilis. Abbaa gadaa Oromoo ajjeesuu isaanii ofitti ragaa bahaa jiraachuun isaanii waan gaariidha. Kana qofa miti nama ajjeesan hunda ragaa ofitti baanu. Hacaalus akka itti ajjeesan ofirratti ragaa baanu kanatti hima. Hacaalus akka ajjeeftan ragaa ofirratti bahaa jedhaani. Obboleeyyan keenya manaa gafuudhanii ajjeesan hunda eenyu akka ajjeese ajaja eenyuutiin akka ajjeese tokko tokkoon gabbaanii nutti himan. Kan ajjeesanii Oromoo fuudhanii shaneetu ajjeese jedhanii Oromoo walitti deebisanii wal lolchiisuudhaaf carraaqaa turan sana hunda gadi bahanii konfeessaa godhan. Ofaa saaxilan. Yoo dhuguma xurii dhugaa of keessaa qabaatan jechuudha. Kana achi diraamaa isaaniitiin hin gowwoomfaminaa wala nyaattu kafeetti walaa gootu. Sobdi. Gaafa namicha achi gaditti ka'ee tokkichumaan dhidhimtii jirra kanaaf sobduudha jechuudha. Dhugaan seenaa waan fagoo deemu isinitti hin fakkaatin. Hojii keessanitti jabaadhaa hojii keessan hojjedhaa jira dhiisa. Yaa abbaa gadaa kaleessa ajjeesanii shaneetu ajjeese jedhanii torbaan lamaan sadan tokko dura olola isaanii baratan Hacaaluu irratti baran sana haaromsaa turanii sana waan gurraa qabnuuf jecha amma yeroo jirra akkas jettu ajandaa guddaa nuti fakkaachuu danda'a ta'a. No, akkasii miti. Amma abbaa gadaa sana eenyu akka ajjeese ajaja eenyuutiin akka ajjeefaman gadi baasii dubbadhu jedhaanii nama akkas waan kana katabu. Abbaa gadoo abbootii gadaa karrayyuu kan ajjeese eenyu ajaja eenyutu harka keessaa qaba OPDO keessaa kana wal haa saaxilan.
dhugumatti yoo xiqqoodhuma tokko dhiigni abbootii gadaa sun kan itti dhaga'amtu yoo taate jechuudha. Kun kana walumaa galatti garuu biltsiginnaan maalitti deemaarti maaltu achi keessaa koqaa jira kan jedhutti deebinaa jechuudha. Akkuma reefuu jenne lolli TPLF gidduutti TPLF biltsiginnaa gidduutti deemaa jiru kun balaa gurguddaa fudhatee dhufuu deemaa jechuudha. Lolli kun kan salphaatti dhumatus isinitti hin fakkaatin. Lola waggoota dheeraadhaaf deemuu malu ta'uu danda'a. Shakkiin qabu. Maaliif jennaan fedhiin uummata Amaaraadhaa fedhii dhuma qabu miti. Xumuran qabu. Gaafa xiqqoo tokko injifannoo arganneen itti dhagahamte qabaan jiran danda'u. Hanga eessaatti deemuu qabna jedhu jechuudha. TPLFis immoo gowwaa miti laafaa miti of ittisuu danda'a. Uummata isaa hunda of faana hiriirfatee jira guutuutti. Kanaafuu yeroo Amaarri akkas godhatu kana jarris deebii kennanuu qabu jechuudha. Amma maaltu ta'e biltsiginnaa keessatti? Lola TPLF irratti goonu keessatti eessa geenye dhaabbachuu qabna kan jedhu irratti waliin ta'amne. Qabxiin jara wal qabsiisee jiru guddaan isa kana jechuudha. Amaarri maal jedhaa jira? Tigraayin seennee cabsinee jarri kun akka lamuu lafaa hin kaanetti dhidhimsinee uummata Tigraay abdii kutachiifnee harka kennachiisuu qabna. Hidhannoo isaa hiikkatee akka harka kennatu warri yakka keessatti qooda beekamaa qabu immoo akka qabamee seeratti dhihaatu goona. Ejjennoon jedhu jabaadha Amaara keessatti. Ejjennoo fudhatama qabu cimaadha. Gara kaaniin immoo warri biltsiginnaa gara gadii kun ammoo lakkii kana hunda deemuun suni ammoo ammas gatii nu kaffalchiisaa TPLF jabduudha gaafa dhaqnee seenne addunyaan kunis kunoo nutti kaateetti kanaafuu bitaan mirga laallachaa deemuu qabnaa warra jedhu warra abshaalatu immoo jira jechuudha. Abshaala jirri kun hamoo beekaa Amaara sana wayya. Amaarri gagamaadha. Akkuma jirutti giggimmi jenneeti itti seennee rukunnee cafaqnee sana booda harka kennachiifnee warra holqatti galee funaannee akka nagoona akkasumatti deemaa jiran jechuudha. Kun TPLFif cidha. Cidha. Gammachuu guddaadha isaaniif sababni isaa maal jennaan diroonittiin dhaabbachuuf deemti. Waa'een taphni diroonii kaartaan dirooniidhaan taphatamee amma mo'anne jedhame kun hundi arguuf teessanii yeroo murtaa'e booda qormaata hama isaan naquu deemaa jira jechuudha. Sanitti dhufuu dandeenya yeroo bira. Amma tapha warra Amaaraatii fi warra federaalaa mootummaa federaalaa jedhamu kanaa fi warra naannoo Amaaraa. Egaa amma garaagarummaa qabaataniiti miti beekaa ilaalchumaan xiqqoo slightly wal dhaban malee waan biraa adda addummaa qabaatanii miti. Akkaataatti Oromoo lafarratti qabnee ofii ol baana jedhu sanarratti tootaalii waliigaltee guddaa warra qabudha. Dhimma mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu. Mirgoota Oromoon gaafataa dhufee as ga'u cafaqanii ukkaamsanii bulchuu irratti waan takka garaagarummaa warra qabu miti. Garuu garaagarummaan isaan amma horatan maalni raadikaal taanetti deemuu qabna. Fiinxaaleeyyii taanetti deemnee cafaquu qabna warra jedhuufi noo akkasii miti sun gowwummaadha. Akkasitti mo'annu jara kana akkitti mo'annu itti fakkeessaa garaa laafina waan qabnuuf fakkeessaati suutumaan kokkofalchiisaa liqimsinaa warra jedhu gidduutti garaagarummaa jiru. Amma Abiyyifaan garee kam yoo jennee garee warra kokkolfisiisaa liqimsinaa jedhu kana jechuudha. Warri naannoo Amaaraa warra akka Abinni mataan seetu bakka lamatti waan bahaa jirtu fakkaatti. Gariin warri aangoodhaan aangoo akka sukkaaraatti dhandhamte gidduu kanaa tokko yeroo darbee suni Abiyyi wajjin ilaalcha tokko qabachuudhaaf waan of rakkisaaran fakkaatu hammam akka deeman hin beeknu. Even Izeemaan mataan seetu warra mata jabeeyyii sana wajjiniin deemnee TPLFin dhabamsiifnu malee hanga dhumaatti dhabamsiifnu malee warra jedhu sana jechuudha. Ibsa jarri baasan tokko laalaan ture kaleessa. Ibsi jarri baasan maal jedhaa?
የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ጽኑ አቋም መያዝ አለብን። ሉዓላዊነትን ኩማን ቤካ ትግራይቱ ኢትዮጵያ አከፈቶ ጠይፍቱ ተኮቶ በተማፍቲ ሮማ ማሊፍና ኩምኒ ሞቱማ ፌደራላት ትግራይ ኬስ ሴናዲሩ እንጅሩ ኩምኒ ጫሳን ሲያሳ ሞቱማዳ ትግራይ ኬስ እንጅሩ ትግራይ is de facto autonomous region በቃ one of ደንዴስ ጅርቱ ተኮታቴት ከነየማ ittiseenne waraanni kun seenuu qabaaf seenuun qabu irratti torban kana keessa wal qabdee guddaatu ture jechuudha gidduu isaanii. Waraanni kun Tigraay seenee loluu qaba. Holqatti deebisuu qaba jara kana holqattuu dhaqee qabee barbaadee dhabamsiisuu qaba. Warra jedhaa ture kaabaa warra naannoo Amaaraa fi even Bilxiginnaa wajjin warra mootummaa qabatee jiru abin izeemaa dabalatee jarri kun raadikaalii itti deemuu qabna warra jedhu jechuudha. Finxaaleeyyiidha. warri kaan immoo maal jedha ammatti waraanni kun daangaa sanarra dhaabbachuu qaba itti seenuu qabu yoo itti seenne challenge baay'een nu mudata jarri sachi as nu lolti lammaffaa immoo warri addunyaa kunis immoo gama jiraa jirti waan ta'eef kanarratti balaa guddaan nutti dhufa waraanni keenya daangaadhuma kanarraa dhaabbatu jedhameeti waraanni amma eessa jira jechuudha daangaa Tigraay otoo hin seenne daangaarra dhaabamee jira jechuudha achirra qubsiifamee jira kun hagam maal agarsiisa yoo jennee hinseennaa fi hinseennuu irratti kokkee wal qabanii jiran jechuudha Bilxiginnaa. TPLF immoo achi teessee jetteetti kolfaayirti. Sababni isaa maanni waan abdatamu guddaa qaban jirri. Ammas dhiibbaan alaa deebi'ee dhufaa jira. Dhiibbaan faranjii deebi'ee dhufaa jira ammas jechuudha. Xiqqoo gab jedhee ture. Akka itti deebi'ee dhufaaru maalinni TPLF lafa Amaaraaf lafa Affaar qabatanii turan gadhiisanii ganda isaaniitti deebi'aniif nagaa barbaannaa jedhan jechuudha. Tapha ajaa'ibaa taphatan jirri kun beeka. Kaardii ajaa'ibaatiin taphatan. Odoo beekanuu tololanii dhiibanii dhufuu danda'anuuti warra Ameerikaa dhorkinaan ol deebi'anii beekaa kan. Diroonii kana immoo tarkii dhaabsisuudhaaf dhiibbaa guddaa godhamaa jira gama Westiitiin. Kanaafuu kana booda dirooniidhaan akka barbaadan loluun hin danda'amu mootummaa Abiy Ahmadiif. Anti-drone kan ta'an teknooloojiin haaraan adda addaa kun Tigraayiif kennamuu danda'u ta'a. Gaafa sana dirooniin kun waan akka faayidaa hin qabaattu jechuudha. Hamma lolli kun kan inni sagalee amma naga'u argate tokko dirooniidha malee waan biraatii miti. Humna jaraa beekamaadha. Humna dadhabaadha humni Bilxiginnaan qabdu guyyaa 10 waan akkasii leenjisanii qotee bulaa ijoollee waan akka quba hin qabne waraanatti naqanii ficcisiisaa dhufanii malee waan addaa qabaatanii miti jechuudha. Kanaafuu amma maaltu ta'uu deemaa jechuudha. TPLF yoo dhaqanii ganda isheetti dhiibanii ammas rakkoo kan ittiin gahan ta'e uummanni Tigraay kana daran duukaa hiriira jechuudha jira wajjin. Maaliif jennaan gaaffii jiraachuu yookiin dhabamuuti kaa ganda keetti sitti dhufe bar dinni. Ganda keetti yoo sitti dhufe akkas ta'a jechuudha. Yookiin hin duutaa yookiin hin jiraatta filannoo lama qofa sii dhiyaataara jechuudha. Filannoo lama qofa dhiyeessuufii barbaade amma warra Amaaraa kun. Kanaaf amma jarri abshaalli maal godhaa jirti daangaa kanarra dhaabneeti maree siyaasaa geggeessinaa jira. Maree irrattis ammas wal qabanii jiran. Maaliif? Mareen araaraa yookiin mareen biyyoolessaa jedhamu kun TPLFinis hammachuu qabaa kan jedhu irratti yaada jiru sana warra Amaaraa tootaalii hin fudhatu. Hin fudhanne hin didan jechuudha. Warri yaada giddu galeessaa qabaachuu of fakkeessu warri tapha kana akkanatti fixuu dandeenya aangoo keenyatti dhufa booda yoo akkanaan xumuruu baanne warri jedhu TPLF wajjinis araaramuu dandeenya kan jedhu qaban. Baasanii garuu hin dubbatan sodaatu. Amaara sodaatu. Warra Amaaraa immoo TPLF wajjin araara wanti jedhamu hin jiru waan jalqabne xumuruu qabnaa jedhaa jirani. Lola kana jalqabne xumuruu qabna. Dhabamsiisuu qabna TPLFiin. Uummanni Tigraayis yoo duukaa dhaabbate xaraguu qabna kan jedhudha yaadni isaanii jechuudha. Amma yaadni kun nu fageessee deemsisuu hin danda'udha. Abiy Ahmed amma maalitti jira? Barcuma kootti dhufa dubbiin kun kan jedhurraa kan ka'e tapha kana bifa kanaan xumuruutu ana umurii na dheeressa aangoo irratti jedhee waan yaaduuf tapha warra Amaaraa kana tooftaadhaan ifatti ba'ees diduun rakkisaadha. Balaatti dhufu beeka. Jara malee waan qabu ka. Nama duukaa dhaabbateef Oromoo keessaa hin qabu.
harcaatota warra maallaqaa fi aangoodhaaf waan adda addaatiin gowwoomfamanii harka dhaanuuf yoo ta'e malee ummata irra hedduun sirna kana akka hin fudhatin Oromoo keessaa beekamaadha. Waa takka waan haalamuu miti. Warra dantaadhaan qabameef warra waa tokko hubannoo gahaallee hin qabne yookiin gandummaadhaan faaga gowwoomfame kana jara akkasiiti jechuudha. Kanaafuu kana beeka Abiy hundee gahaa akka hin qabne beeka. Hundeen isaa yeroo ammaa kanatti Amaara jechuudha. Amaarri dhimma kanaan itti dheekkamnaan umriin isaa dheerachuu hin danda'u. Amma qabaa guddaa keessa jira namichi. Yoo dhiibbaa alaa ofirraa qabuuf jecha TPLF wajjin amma tokkotti fakkeessaaf araaramuu qabna jedhe Amaarras hin kokkeessa qabaa jira. Barcuma isaa dhiitee cabsuudhaaf dhihoodha jechuudha yeroo hundumaa. Jara kana gammachiisuutti dhiibbaa gama sanaan dhufaa jirutu balaadha. Lamaanuu jalaa garuu hafaan jiru. Agartee gaafa saba kee gante gaafa hirkoo jabaa of jalaa dhabde akkanatti gidduutti diinni gamaa gamanaa si nyaata jechuudha. Amma Abiy lafatti baqatuu qabu. Amaara gammachiisuu qaba jaallatee jibbe. Amaara gammachiisuutti immoo dhaqee maanoo tuqaa jira waan ta'eef sun immoo akka namas aangoo isaa jalaa si nyaachisuu danda'u beeka waan ta'eef amma maaltu deema kana booda jechuudha. Amaara wajjiniin marii amma jedhamu kuni marii isa TPLF fi ABO fa'aa dabalatu waraana keenya fa'aa dabalatu osoo hin taane marii biyyoolessaa akkuma Reedwaan Hussein jedhe sana jechuudha. Guddaayuu shaneennaa juuntaan የሚመለከት አይደለም akkuma inni jedhe sana jechuudha. Keessoo isaaniitti mari'achuu barbaada haran amma. Look lola guddaatu deemaa bar bilxiginnaa keessatti gadi ba'anii hin dubbanne malee. Akkuma reefuu jenne OPDO keessatti waan deemaa argineerra. Mootummaa federaalaa jedhamu sanaa fi warra finxaaleeyyii Amaaraa gidduuttis lola deemaa jiru kunoo argaa jirra jechuudha. Gadi bahamee dhoohee gadi hin baane bakka tokko tokkoon xixxiixee bahara malee irra guddaan isaa dhoohee hin baane. Dhoohee bahee lafa sochoosa ture. Maaliif dhoosanii baasuu dhiisan diina baay'ee qabu. TPLF gama sanaan jira. Qabsoon Oromoo gamanaan jira. Kana keessatti yoo cabne lafaan kaanu nurra jettu jedhanii waan sodaataniif amma dhoohuu gahaa nutti bokkokaniitti qabatanii deemaa jiran jechuudha.